Godina Wallagga Baatti hidhattoonni faannoo caasaa mootummaa diiguun kan ofii isaanii ijaarrataa jiraachuu jiraattonni himaniim. Akkasumas uummata irratti aleellaa hin malle taasisaa jiru. Oduu biraatiin godina Booranaa Aanaa Waacilee keessatti hidhattoonni mootummaa naannoo Sumaalee dhukaasaa uummata irratti banuun lubbuu namaa balleessuu fi miidhaa dhaqqabsiisuu jiraattonni aanichaa himanii jiru. Egaa gootummaa oduu kana qabannee isiniif dhufneerraa hanga xumuraatti nu faana ta'a. Akkam jirtu hordoftoonni Eebbaa Broadcasting. Warreen maatii keenyan ta'an ammoo subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa koomentii jalatti yaadaaf kee qabdannuuf share gochuudhaan hiriyoota keessan bukkee geessisa. Godina Wallagga Baatti hidhattoonni faannoo caasaa mootummaa diiguun kan ofii isaanii ijaarrataa jiraachuu jiraattonni himaniim. Hidhattoonni faannoo godina Wallagga Bahaa Aanaa Kiiramuu gandoota garaagaraa to'achuun caasaa mootummaa diiguu isaanii jiraattonni BBC'tti himaniim. Hidhattoonni kun gandoota kunneen keessatti caasaa mataa isaanii hundeessaa akka jiranis jiraattonni dubbataniiru. Jiraataan Aanaa Kiiramuu BBC'tti dubbatan bara kana keessa gandoonni aanichaa deebi'anii akka ijaaraman taasifamus yeroo dhiyootti as hidhattoonni isaan finxaaleeyyii Amaaraa jedhanii gandoota ijaaraman diigaa jiraachuu himaniim. Ji'a tokko dura ganda Siree Dooroo keessa caasaa mootummaa buqqisuun gandicha dhuunfachuu isaanii kan himan jiraattonni aanichaa hammas itti fufuun ganda Ashuu Kusaayee jedhamu to'achuu isaanii himaniiru. Jiraataan aanichaa Siree Doorootti bulchaa gandaa maal jedhanii caasaa mataa isaanii diriirsaniiru. Jiraattotuma keessaa filatanii bulchiinsaa yeroo uumaniiru jedhani. Gama biraatiin mootummaan hidhattoota kunneen iddichaa gadhiisisuu fi gandicha to'achuuf carraaqinni taasisee akka hin jirre jiraataan kun himaniiru. Jiraataan Aanaa Kiiramuu kan biraan ganda Ashuu Kusaayee keessa jiraachaa turan nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin eeramne gaafachuun taatee ganda isaaniitti raawwatame BBC'tti himani. Gandi isaanii wiixataa akka lakkoomsa Itoophiyaatti hagayya 2017 obboroon hidhattoota kanaan weeraramee arguu kan himan jiraataan kun wiixataa gara bariitti naannoo sa'a 9:10tti kan isaan dhufanii qabatan jedhamam. Garuu nuti barii yeroo kaanuu isaanumatti baane waraana faannootti baane jedhani. Itti aansuunis hidhattoonni kun jiraattota gandichaa walgahii teessisuuni abbaan faannoo fi gibira gabbaree qabeenyaan qabu keessaa 50 kennee waggaan immoo gatii rasaasaa fi meeshaa bitee nan kenna jedhu as jiraachuu danda'a jechuun itti dubbachuu isaanii himaniim. Dabalataan namoota caasaa mootummaa biyya bulchuu keessa jiran milishootaa fi waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qaban irratti tarkaanfiin akka fudhatanis dhaadachuu isaanis jiraataan kun dubbataniim. Amma gandi Ashuu Kusaayee yookaan jiraataan guutummaatti buqqee jira. Lafa sanaa qabatee kan jiru faannoodha. Caasaa mootummaa achi deemeera kan jedhan jiraataan kun walgahichaa booda haadha warraa fi ijoollee isaanii qabatanii gara Aanaa Giddaa Ayyaanaatti baqachuu isaanii himaniiru. Jiraataan Aanaa Kiiramuu inni sadeeffaan BBC'n asobsiise gandi isaanii Siree Dooroo jedhamu ji'a tokko dura hidhattoota kunneeniin to'atamanii qe'ee isaaniitti buqqa'uu dubbatanii. Finxaalessi Amaaraa yeroo darbee jalqabee magaalaa Siree Dooroo keessa alaabaa mataasaa dhaabbate birrii 10,000 fi dhangaa kumtaala 5 yoo fiddan malee hin jiraattan jedhee uummata rakkisaa jira jedheeni. Yeroo ammaatti magaalichaa aanichaan kan taate Kiiramuu irratti baqatanii akka jiran kan himanii jiraataan kun hidhattoonni ganda isaaniitti to'atan gariin godaantota aanichaa keessa gariin ammoo naannoo Amaaraa keessa walitti kan dhufan ta'uu dubbatanii. Gama biraatiin namni dhufee nu gaafatee hin jiru mootummaan nu gaafatee hin jiru kan jedhan jiraataan kun hidhattoonni isaanii finxaaleeyyii Amaaraa jedhaniin qe'ee isaaniirraa buqqa'anitti caasaa diriirsuun bulchaa jiraachuu himaniiru. Yaaddoon biraa ammoo hidhattoonni kun sochii isaanii gandoota ammaa to'atanii haala gara gandoota birootti babal'isuu danda'u jedhu bal'inaan jiraachuu jiraattonni dubbatu. Amillee gandoonni baay'een sodaa jala jiru. Gandoonni akka Lalistuu Sumboo fi Qiltuu Abboofaa kallattii sana kan jiranii har'a dhufnee boor dhufnaa jedhanii doorsisaa jiru jechuun jiraataan aanichaa BBC'tti himaniiru. Odumaa wal fakkaatuun immoo godina Booranaa Aanaa Waacilee keessatti hidhattoonni mootummaa naannoo Sumaalee dhukaasa uummata irratti banuun lubbuu namaa balleessuu fi miidhaa dhaqqabsiisuu jiraattonni aanichaa himaniim. Akka maddeen OMN jedhanitti naannawaa magaalaa Waacileetti ijoolleen loon tiksitu keessaa daa'ima ganna 10
tokko ajjeesanii jiru. Roobii kaleessaa hagayya 27/2025 waaree booda ammoo loltoonni mootummaan naannoo Sumaalee bobbaasee aanaa Waacilee bakka Coobii jedhamutti dhukaasa uummata irratti bananiin nama tokko ajjeesuun namoota 3 madeessuun maddeen OMN'tti himaniiru. Uummanni haleellaa hidhattoonni mootummaa naannoo Sumaalee qindeessee bobbaase kana ofirraa ittisuuf dura dhaabbachuu kan himan maddeen OMN gama mootummaa naannoo Oromiyaatiin deeggarsa taasifame hin jiru jedhani. Qubattoonni seeraan alaa mootummaa naannoo Sumaaleetiin deeggaramuun daangaa ce'anii Oromiyaa keessatti gandoota seeraan alaa hundeessuu fi bu'uuraalee misoomaa ijaaraa jiraachuu kan hin mul'anne jiraattonni uummanni qubattoota seeraan alaa kana akka kaasanii fi mootummaa fi raayyaa ittisa biyyaatti iyyataa turuun himani. Mootummaa fi raayyaan ittisa biyyaattis ni kaafna, bu'uuraalee misoomaa ijaaraa jiranis ni dhaabsifna jechuun uummata Booranaatii fi waadaa galanii tarkaanfii fudhatame hin jiru jedhani. Haala kana keessatti caaseffama haaraa mootummaa naannichaa tibbana daangaa Oromiyaa ce'uun labsee hordofee qubannaan seeraan alaa kun hammaataa jira jedhani. Mootummaan naannoo Oromiyaa namoota silaa uummataa ittisuu danda'an waraana bilisummaa Oromoo loltan jechuun gara biraa bobbaasuu himuun sababa kanaanii qaamni qindoominaanii uummata ittisuu hin jiru jechuun himani. Gama hidhattoota mootummaa naannoo Sumaaleetiin ammoo kallattiiwwan hedduun waraana uummataa irratti banuun lafa qabataa turuu isaanii kaasanii hidhattoonni naannoo Sumaalee kana hidhachiisee kan bobbaasuu fi loojistikii kan dhiyeessu mootummaa naannoo Sumaalee ta'uu himani. Uummanni Oromoo guutuun birmannaa hawaasa daangaa irra jiruuf taasisuu qaba jechuun waamicha taasisaniiru.